Salam alaikum. Mina le du'ai godhi asli banna karaa jiraa mee du'ai naa godhi Maal jettan? mee du'ai naa godhi ka anallee karaa jiraa miin beeyta. Waa dhiigaa ka. Akkam teessan du'ai wanniin hojjetti. Seenaa mallaqaan hojjetti sammuu. Sammuun seenaa mallaqa shilingii sumuu irratti hidhaadha. Waa dhiigaa. Eeroo Naam. mee koo targagge asli kiyya maal kennina bata yara na maaluma kennina oromoo nurraa Rabbi si haa milkeessu sheekaa kiyya rabbi sin haa milkeessu rabbi sin haa milkeessu rabbi sin haa milkeessu. amiin Ena waan isin milkooftan haa wallaalan. amiin Rabbi waan isin yaadaniin waan isin yaadillee isiniif haa ta'u. Amiin. Amiin 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 amiin. Rabbi haadha manaa keessan nagaan isin haa hiiku. Amiin Ilma abbaa caalu rabbi isin haa kennu. Akkas dhugaa. Akkai dhugaa. Wallahi shokoki mallee dhagayini. Amiin hoo jedhee Isinii miti isiinu hin dhagayini ciniinfuu shokoki hin dhagayini lafuma gabbaa ittiin jedhu. asli hin dhageettisiin du'aa akkanaan godhin hin dhageettisiin ciniinsuun dhageetti. Haa dhukkubu jettaniire. Lakki hin dhagayin beete naan deemme xiqqoo isin haasofchuun. Galle warri abbaa Jufaari intala wayii isinii kenne moo gammaa maal gootarree jimmaa? Intalaaf hin dhufne jedhiyani kaayoon an dhufe saba Oromoo kiyyaa namni keenya ka jirullee ka baala jirullee tokko nuti tokko gandaa waliin qoonnu tokkummaadhaaf dhufe waan biraatii fi kan guddaan keenya wal haa kabajnu asii nama qabaa lafa qaba jedhee namni illee dhugaa lafa qabda lafti teeti Oromiyaa teeti namni illee ayi jira jedhanii akkasitti walitti dhufnee wal biraa deemaa jirra aadaa duraanii aadaa abboota keenyaan balleessu jennee itti dhufe akkasii har'a mootiin dubartii yoo guute kutaa fedherraa fuudhuu danda'a kutaa fedherra akkasi. Takkitti malee fuudhu jedhaan turre maa yaada jijjiirtarree jaartin ulfoofnan? Laa yaadan jijjiirre asli kiyyaa kun ammootiin akkaataa shari'aatiin deema yoo rabbi jedhe inshaallah qabeenya nutti kenne akkaataa ammootiin shari'aan jettee ni deemna waan shari'aan ammoo hin jedhin ammootiin daangaan tarkaanfannu siin ja'a lafeetiyyaa bakkuma geennetti hin fuunu jimma geenneef jimmatti hin fuunu adaamaa geenneef adaamatti hin fuunu karooraan deemna namni karooraan deemuun barbaachisa lafeetii. Maashaallah wallah isin amanamaadha haadha manaa keessanii amma zabana kana bara sheekota godhatan. Dhugaa lafeetiyyaa mana kana amma kinoonan manni kun qullaa amma mana kana argitee homaan jiran yoo rabbiin hin sodaatiin waan feete ammootiin hin godhuu dandeetta laakiin rabbiin sodaatuun barbaachisa. Rabbiin illee sodaatu haadha manaa keetii amanamaa yoo taate haati mana keetii illee osoo nama bira kaa'uu baatte homaa uf amanteetiin hin teetti yoo ati asii ammootiin hin abbaaraajii deemte haati manaallee abbaaraajii deemti sii galana fakkaate. Abbaan manaa walii gadi deeme jaartillee mana keessa deemti ani wali dhuguma. Waan baay'ee argine waan argine lafeetiyyaa waa hedduu argine akkasii maaliif jennaan namni ammootiin rabbi irraa dho'ifatee adda ofii waa dalagullee akirri isaa katmiin isaa baduu shakkiin qabu jedhe Ibnul Qayyim rahimahullah aalimni guddaan sun akka jedhe namni rabbi irraa waa dho'isee dho'isatti ammoo namarraa waa dho'isee ammootiin ka rabbiin hin dho'isine waa dalagu akirri isaa katmiin isaa baduun hin sodaatama jedhe nama sana saniif jecha haadha tiyya manaa kiyya amanamtuu haati tiyya naa amanamtuu ta'uu ani jaalachuun haadha tiyya jaartiin tiyya naa amanamtuu ta'uu akka fedhu yoo barbaade asii amanamu waan bakka jiru kana. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Akkaataa daa'ima itti guddiftan tala mammadaa jirtan waara manaa keessa yaaddarree makaddaa cinqitanii ba. Guddifadha daa'ima kiyya ilma kiyya gariin namaa ilma kiyya jedhee furrii irraan fuudhu yoo firrii irraan fuudhillee maali jennaan ilafa dubartii ergamtu naan jedhan dubartii ergamti naan jedhan jedhee daa'ima ofii irraa furrii fuudhuun guddifadhan baadha'ee waan isiin dadhabde bakka bu'ee fi hin qarqaara'ee kas dhugaa. Kalamaan modaa jiran qaruuta ishee inni wallah dubartii sheekatti heerumte rabbuma eebbise bara wallah hundi keessan sheekotatti heeruma.
Sheeka Ani maraa qaama miti, wajji sheeka galee maraa natti miti, nama sheeka maraa miti, sheeka maraa miti mara walitti hin qabin. Gariin gadi qabdullee hin jirti, sheekonni ammoo tiniin gadi qabdullee hin jirti. Abbaa kiyya dhugaa dubbachuu wayya. Ta micciirtee tumtee bulchitullee hin jirti. Ta firiidamii gootullee hin jirti kaaka kiyya. yaa isin warra firiidamii sanii bar nama barate. Nama barate timirtii lamaanuu jalaa qaba kan. Lamaanuu jalaa qaba. Manna Wanti afaan gogaa natti haasaa jirti. adabbii qabaateeltu seenaan jirtu. Afaan gogaa natti haasaa jirta. Waa bu'u mee dafiiti. Yookaan waa bu'aa jedhi. Yookiin waabuu Badara ko awunu ma ulle badara ku ko awunu. Awunu yaallo tuni ku kabeet watiche jimba abba jifar ne nyaadho. Iga ballar haa. Sinta me Fati jirtu rabbi naga me asli kiyya. Wallahi si jaaladha kan si jaaladhu beeta rabbi naga han si baase naga ya warra keetitti naga han si agal jechu amara nyaani rana kaayime dafi kala feeti. Amaariyaa eessaa fidee jedhanii akkas. Amma kaakii jechuun amma kaaroo beekamaa fakkaatu amma kaakii jechuun amma kaammoo bakki taa'u kun ammoo tiniin dalloo na fakkaatu dafi beela beetiyya nan salphachiisin qaalli takkaan salphanne si jala barreessin haa jala goomanti walaa dhugamaa si jaaladha. Mee akka jedhi qaba rabbiin nagaa manaa si baase nagaa namooti manatti si haa galchu jechuun amaaranyaan irra naa kaa'ime. Asliyyee. Amma kaa sagalee dhabuun amma kaa ammootiin mana keessa dhokachuun amma kaa ammoo rifatuun amma kaa roobee dalloo natti fakkaatuun amma kaa bakki taa'u kun qabrii natti fakkaatuun amma kaa amaaranyaan ammootiin ingiliizii na fakkaatuun. Amma ka amaaranyaan ammootiin kinnoo faransaaynyaan fakkaatuun maal taatee as dhiisii eegaa jirra salphachiisi rabbii jedhi nama oromoon qabdu jennee tiniin ittiin boonnaami. Yoo teessoo irra si kennee bulchaa kataatu taate mangistii kataatu taate yookaan namni amaaranyaa si gaafata yookaan ammootiin ingiliffaa waa si gaafatanii lafeetiyya tana nan salphachiisin katana saala na baas. Amaaranyaadhaan irra naa ka'ii rabbiin ammootiin nagaa biyya isin baasee nagaan biyyatti isin haa deebisu jecha akkasuma amaaranyaan irra naa kaa'e lafee asii kiyya bulloo. Sagaleen kiyya jira deebi'ee biyyarra natti dawwalanii bilbila kaasuu deemee bara. Lakki yooma asitti hin dawwalle amaaranyaa yoo ulfaatellee rakkoon qabu ulfaatee naan jedhe. Amaaranyaan ulfaataa jedhe. Wallaahi maatiin daayirektii natti dawwalee mana ciisaa jira waan ta'eef irratti qabeeyyaa taabbaatu birri maan dhumtu keessaa akka isaan arrafanii ta'an abbaa kiyya na dawwalee irratti kaase. Birri shantama tuluu guddarraa goote. Rabbi birri yaadee naan jedhee eebbise birri shantama harkaa fixee dhufaara. Abboo asii gadi nama ajaa'iba. Nama wal dubbilee birri shantama tuluu harkaa godhe wallaahi. Natti deddeebinaa irratti kaase maal warreen miskoola irra dhaabuu dinna. Haa arrafee gattaa booda bilbilaan. Sima leefuu anamma waan badarakuun ta'uu na waliin haasa'iin jennaan shantama garee darbite ka garana darbitu. Sila garuma waa kennan hin beektu ati malarra jira garana ka silaa markitu garee markite amma shantama. Sin gaafa dura koon qabu amaaranyaan irra naa kaa'e. Deebisuuf natti miskoola irratti qabeen isaan natti deddeebiin akka keessaa cittee lagattaa booda gizee manafaa bilbilaan akkasitti fudhatee seeta nama Itoophiyaa gizee inni jibbate. Ishii dafigaa muuzii tunillee nagaan gannaa tartumee muuzii nagaan gadi haa liqimsu amaaranyaadhaan wayitii tokko ammoo tiniin saba keenna lammii keenna nama mangistii jennee fuuldura si kaa'anne akkaan si jaalatu ammoo sabni Oromoo ni beeyta. Namni ammoo barcumarra yoo taa'e Oromiifaan Ingiliffaan waa hedduun nama gaafata rabbii kiyyaa sheekaa nagaa biyyaa baaste nagaa biyya deebisi jechuu amaaranyaan kun cinaa gootee hojii takka muuziin illee gannaa tartu. Yaa Rabbii kiyya maal waan rakkee kun eessa abbaa kiyyaatiif dhanam amaaranyaa kana yaa Rabbii kiyya. Yaa Rabbi na laafi. Sira keessatti waan hangoondari dhaladhe na seehaa. Yaa Rabbi wallahi. Keessatti waan hangoondari dhaladhe na seehaa wallahi. Baay'ee ergaa wallahi. Amma ka amaaranyaan ingilizii natti fakkaatu amma ka afaan amaaranyaa faransaana fakkaatu amma ka afaan amaaraa
kinnoo Tigree na fakkaatuun amma afaan Amaaraa Ingiliffaa natti fakkaatuun dafika Jarmanii na fakkaatuun Awustiraaliyaa natti fakkaatuun dafika labeetiyya. Koya mucattiisan irraa waan yaada fuudhetiin walirratti isinii godha. Esh. Matiya. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Hi, Asli. Oh. ሼክ አሮቤ በሰላም ወደ ሀገራቸው ያስገባችሁ ማለት እኮ ነው። ምንም ችግር የለም። La isaan diaspora irraa du'aayiin barbaadanii harkaan deemi. Du'aayii isaan baqata irraa barbaadanii nama mallaqa hin qabne. Waan biraa Rabbii qabda jedhe. yaadni. ኦኬ ያኔ ብራሞ አይ አማርኛ መሰል ሲያስተካከሉ ሲባል ጊዜ መቀስ ያርጌ Wallaahi nama ከናም nama taatu si argee jira. Footi dires wallaahi nama hin taatu. Yoo asii Amaaranyaa na gargaarisiin jedhe mee jechuma jette saniin dafee amma qurxummii ol darbi. ani gaarri itti guuteen beeku ሼክ አሮቤ dhugaa Anas siiguu taare. karuma biraati yoo ta'e gaarri itti guuteen beeku. Silaan barna ajaa'ibaa mataa sheekaa roobeetiin jaarsaaf jaartii yoo Amma buteera matama sheekaa roobee keessaa. matama sheekaa roobee laaluun araaramtii bara. Matama sheekaa roobee arguun jaarsaaf jaartii yoo walitti araaramtii. Atarra sheekaa roobee dilii taatee ol baatee hagana waliin haasoyite. Maal jechuun namaa kennu. Mayyee. ሼክ አሮቤ ባት ትራሲ ማ መተረስ ለጃርቴ እንጅርቱ Siraasii jaaltiifillee nama matamee lafeetiyyaa nama guddaallee akkas hin jedhinaanii Mee amma xiqqoonarraa inni rabbiin namni haajanti yaa baatu jettan manigiraamii ishee kanatti ol darba. Manigiraamii haajanti yaa baatu namni jettan sheeni kun musaafirummaa ala jiranii ati kun baala irraa ka'anii tiriin jimma magaalaa keessa ta'anii muuzii nyaataa jiranii. Naam saami. Namni ilmi haajanti intalli yookiin mucaa namni haajanti yaa baatu jettan sheekaa roobee irratti manigiraamii ol darba qurxummii illee miti manigiraamii doolaarii 500 kana facaasa baankii ofii rabbisanitti haa cabsu. Halkan malee guyyaa bari hin jiru namni habtaami. Halkan malee guyyaa hin jiru na bira namni hin dhufu. Amma nama baay'ee guyyaa nama laalu kanarraa halkan namni dhibbi takka hoo jiraate bareeda. Dawaaqa du'aayii namni fudhatan du'aayii. Wallaahi. waan siin jedhe. Warra soddaatitti isinii bilbilee daa'imaa fi buna isinii fichisiisu. Jaran ijoolleetiin amma asliin jedhee ammootiin hin jettanii ammoo ijoolleen tiinatuun maaluma taate shiishattuu fixxiimi amma aslii bara shiishattuun fixxi shiishaan amma birrii 40 50 kasaaban akka xurumbaa xurruka godhan tokko beektaa amma shiishaa ofii kataatanii xurrucaan tokko beektaa amma dubartiin illee ammoo dhiira keessa deettee xurru akka kinoo tasammaa wayita du'e tasammaa mootu al xurru jedhu san argite akkasitti afuuftii bara. Xurumbaa. Xurumbaa. Sa'a saddeetii gala akkasitti qote yaran. Sa'a saddeetii gala wayita bineensi yuususan gala sa'a saddeetii galee siree jala rafaa bar jaartiin gubbaa rafte. Haadha itee eegaa dhayitee jaartiin dadhabdee Torbaa kana keessa namni haajanti yaa naa habaatu jetta manigiraamii ishee kanatti ol darba. Du'aa isinii haa godhanii walla musaafira walla. Dafaa kan. Waan isa bu'aa keessanii mi saba Oromootii beekama dhugaa keessanumaa miigin ishee karoobee leenca rabbi gaafa tokko ishee karoobee kanallee jiru duniyaa irraa rabbi fudhatuuf ta'a. Kure keessanumaa dhiisi. Keessanumaa wallaahi osoo saba biraa ta'atee isiniin baga saba biraa ta'e saba Oromoo ta'e wallaahi baay'ee garaa nama nyaata. Kummaan haala isaanii yaada ishee karoobee waan siin jedhu. Ijoolleen giiftii jedhu ijoollee teena wanni laafisi furdaata achi argitu furdaata achi ilaaltu san keessi isaa hoffaa bara maali jennaan sa'a saddeetti turumbaafu jedha abbootiin akka waan manni gubatee jiru ciisiin mana keessa olii akka nama federaalli jiru ciismaa huccaa darbee mana keessa ammoo shiisha sana argitee nama shiisha sana akka waan federaalli ammoo ciismaa huccaa darbee manni kun marti ani ka dhiiraa yoo maayyuu miti ka dubartiin jalateetti ammoo maali wanni sun amma lakkoofsa sadii baasettee wal dorgomti jedha nama mana shiishaa kanatti
lakkoofsa afur baasee afur lakkoofsa sadii godhimee saddeet godhettee ol dorgomtii waan jabaa gootee kana maal jette tamma ijoolleen teenna hoffa keessi hoffat xurumba maganan afuufinaa jedhan halkan sa'a torba gala jaartii quban qabu siree jala rafa jaartiin gubbaa rafti dadhabdee kadiirii biraatti dawwalatti jaartiin akkasii yoo jiraatte itti qullofatu jalaan banii saaloon yaabuu yoo barbaadde ammootiin ala haa balu innuu ala waliin gala gaafa tokko jedhan abbootiin qowaasii ilaalee galaa sa'aa jaatti an duraani nama lamaa waliin deemti ayilaandii ayyaana qabattee deemti mana shiishaatii baati. Tokko maal jedhaan ayilaandii mee bishaan lulluu bishaaniin banattee lulluu goonaa jedhan. Edaa inni ayilaandii waan fuudhe akurree qabatee bahe. Ayilaandii bishaan guddaa ganamaatti manatti shiishaa beetii dagan. Bara o'ee waan ayilaandii fuudhe se'ee akurree qabatee bahe. Maal jette kana amma ta'u? Akurree fuudhee bahe maal jette ayilaandii bisee ayilaandii hagana qabu bishaan hagana qabu. Aarsee bakkisee bara. Jara na shishaan bakkisinaa jaran. Jara na shishaan ammootiin hin qaamallee konkaa isheen godha jaran. Jaartii teessanirraallee isin aggata jaran. Jaartii teessanillee ammoo haqa isinirraa qabdi haga sa'aa jaha akkanatti taa'aa bulti. Siree jala rafa amma nu itti galalleetiin on kakka'e. Intala hirribaa kaasabata jara na maal jettan? Aarsee manni kun aarii akka waan federaalli ciisii darbattee maal jettan kana amma tamma maal jetta tamma? Kan amma intalatti kenna kan namni osoo laalu intalatti kennu hoo qashiisha afuufan halkan sa'a torba galu maal jecha itti kenna nama intala kana amma intalaa quban qabu bakka ishiin bultee quban qabu osoo namni baatee galee siree jala guyyaa sa'a jaha akka arriba galgala sa'a saddeetitti wayita bineensi bakusan gala ammoo siree jala gala kanatti amma intala fuudhanii kennanii bada yaran shiishaa inni afuuffate yaran ijoollee kenna wanni ammootiin hin gadi goofe shiisha birriinuu birrii ammootiin hin dabalee jira amma birriin ammootiin ol ka'e gara 60-70 afuufan kan torbaa saddeet afuufee bakkisee gala amma ibidda garatti kuufee maal jettan kana maal amma xurumbaa afuuftu kan akka nama ammootiin hin kaffaaloon gaafa du'e warri amaaraa kaffaaloo mootuu tatta afuuftee galtaata dhiirarraa xiqqooma bareedaa yubata jarana maal jettan amma dubartiin akkasii afuuftu. Dubartiin maal afuuftu dhiira keessa teettee shiishaa maal jettan lakkoofsa sadi baasii ja'aan jedhee taa'ee kadiida sanii hin mee hasaan wal dorgommii sadi baasi aaraa baasi afur baasi saddeet baasi. Jettan bada yarana kanatti ammoo intala kennanii ammootiin intalaa quban qabu kun amma bakka isiin guutee jaartii taa'aa ooltee akkasitti ammootiin eegi halkan sa'aa jaha gaanii kee qollofadhu gara barbaade haa bulu baniin jala hin baniin jala gaanii kee qollofadhu rafi gara barbaade haa bulu inni ala bula akkanuma mana galeeti maala waan mana galeetti fakkaata aluma galaa isaa saddeeti. Galu nama mana galuudha. Jara na shishaa dhiisaa jiran. Jara na shishaa dhiisaa isiniin jedha shishaan haraam. Malleedha jara na faayidaan qabu kun suuraa na bareecha jedhe. Keessa konkaa godhaa bara wanni kun ammoo afuufee keessa konkaa. Ijoollee akka birrii ammootiin birrii shaniitti barattu osoo akkana godhanii akka birrii shaniitti baratti. Warri shishaa afuuf kulliin isaa akka birrii ammootiin 200 fi 500 ammootiin birrii shanii kanatti birri jedhama sootti qoma achi tuqan. Jiru bara ijoollee shishaa dhiisa. Ijoollee dhiirarraa xiqqoo osoo bareeddi dubartiirraan bareeddi dubartiin dhiisa. Goota dhiira keessatti deebite maal jennaan kana amma? Maal jenne kana shiftaa dubartii wallahi shiftaa shishaa kaafuutu shiftaa ilma namaatiin shiftaa wambadeedha. Tabitattee mana qabdu jira bar. Ashabbaarii wambadeedha shiftaa. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara meeshaa dubbachuu fi anas liqii